Saniini jechuun waa hedduutu haasawamu jira. Egaa kitaabni goota keenyaa obbo Jawaar Mohaammed kun hayyuu xiinxalaa siyaasaa kun gadi bahee as jalqabee waa hedduu haasawamu jira jechuudha. Waan kana afaaniin irraa caljeeti yeroo hunda caljeeti yaada uummataa ilaalaa jechuudha. Uummataan dhageeffadhaa jechuudha. Uummanni maal jaa, uummanni maal fedha, uummanni maal haasa'u jira ilaalaa jechuudha. Waa hunda ilaaluun ture. Warroottan Jawaar deeggaruu ilaaluun ture. Warroottan adda bilisummaa Oromoo deeggaruu ilaaluun ture. Warroottan gartee PP deeggaruu ilaaluun ture jechuudha. Guutuu isaanii walii qabeetiin yaada kiyya isinii fidaa jechuudha. Mee dursa osoon dubbii Jawaarittiin seenneen dura mee dursa guyyaa PP nuti deeggaruu turreen waan takka isin yaadachiisa yaa obboleeyyan kiyya. Yaa waa irraanfachuu jaa Hacaaluu Hundeessaa yaa waa irraanfachuu jaa si galee. Mee waan takkaan isin yaadachiisa. Gaafa PP deeggaruu turre yaada harkaa qabnaa jechuudha. Biyya kan bulchitu yaadaanii beeku. Waraana feete qabaadhu. Maal feete qabaadhu. Amma waan biyya eebisu kana waan guddaan seenu si galee. Waan guddaan natin. Nama yaada qabu tokko dhufee firfirsa waraana kanas. Baxaabbatee facaasa. Si galee. So gaafa san akkamii yaada qabdanii sheekha jiina gaafadhu. Akkam jechuu turre gaafas. Viidiyoon teenya hundi lafa jirti deemtanii ilaaluu dandeessan. Si galee. Viidiyoon teenya hundi guutuun lafa jirti deemtanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Maal jechuu turre? Mootummaan kun mootummaa haarayaa. Olii obsuu qabna. Wal dhageeffachuu qabna. Si galee. Amaluma biyyee kanaatu amma ol seene hin beeynu. Si galee. Jenneeti Jawaar Mohaammed dhageeffachuu dinnee jechuudha. Gaafa inni dura nutti himu sana. Maaliif hin beeynu dhuguma? Khayriin dhufullee ta'u. Khasharriin dhufullee ta'u. Rabbi beeka malee nuti beekuun turre jechuudha. Warri xiinxalu maal jee? Ay namichi kun haasawni isaa adeemsisaa si galee warri itti dhiheenya qabu hundi wanni sabboonummaa je'an keessan jirtu. Namichi kun gartee qabsoo Oromoo tana gufachiisu malee qabsoo Oromoo hin milkeessu jechuu turan. Jechuu turre gaafas dhuga qabnaa jechuudha. Dhuga qabnaa jechuudha. Itti aansee aangoo qooddachuu qabnaa isaan jennaan lakkii aangoon filmaataa malee qooddamuun taatu jechuu turre jechuudha. Yaadatta yoo ta'e. Filmaannis akkan jirre PP'n garsiiftee jechuudha. Kanaas jechuun dandeessummaa. PP nama ifi taa'ee marii biyyoolessaa TV keessatti ifumaa godhu jiru. Haga filmaata dhiisi marii biyyoolessaatiin siin jedhe. Waan hayyoonni taa'ee murteessu mataa ifiitii nama murteessu jiru jechuudha. Nama kana filmaataan dura dhaabbattee difeendi godhuu hin dandeessu. Ta yaadattiin sii deebi'a. Tokkoffaa PP'n gaafa duraa nama sodaachuun turre jechuudha. Waan takkaan isin yaadachiisa waan lamaan takka. Wanni lameen sun hayluu addunyaa namni jaamu communicationii mootummaa naannoo Oromiyaati ammatti. Obbo Baqqalaa Garbaa wajjin OBN irra dhiyaachuu eenyu yaadatame? Mee eenyu keessantu yaadata? Yaadattanii? Gaafa san obbo Hayluun gooliitti guuree ture jechuudha obbo Baqqalatti. Maal jee? Isin paartiin Oromoo yaadan qabdan bochanii bochisuu malee yaadan qabdan afaan Oromoo fa afaan federaalaa goona jettan maarre jettan kun seenaa taheera wanni afaan Oromoo hundinuu afaan federaalaa ta'uudhaaf Oromoon gaafii isii deeffachuudhaaf si galee Oromoon gaafii isii galatoomi jihaad kiyya jihaad alfarqi tiim qabrichoo asumaan naa galatoon faddaam jaahan Oromoon si galee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u Oromoon gaafiin isii lakkaawamtee teebilirra teessee jirti. Kanaa booda gaafii Oromootiin daldaluun hin danda'amtu jeebbar mucaan obbo Baqqalaa afaan qabsiisee bar. Yaadatta moo yaadatta? Yaada harkaa qabanii jechuudha. Yaada harkaa qabanii jechuudha. Obbo Baqqalaa waan jiru wallaalee jechuudha. Jechuu malee asii deemtanii osoo muyyaaletti mari'anne maqalee dhayxanii je'eeti gartee afaan qabachiisee jechuudha. Booda nuti gaambeennu gaafa san ifiifuu maqalee nurra nagaya taatee argamtee jechuudha dhumarratti. Si galee. Yaadatta moo yaadatta? Itti aansuudhaan lammaffaa obbo Taayyee Dandayaa OMN gubbatti kan guyyoo waarii oo interview godhe. Boonee garaa dhiibaa Baqqalaa Garbaa faa wajji dhiyaate.
isa qofa warri mormitoonni nam sadii afuri yaadatan moo yaadatan ni yaadatanii mormitoonni sigale nam meeqa taayee tokkichaa dadhabanii jechuun maaliif yaada harkaa qaban gaafas mootummaan kun mootummaa haarayaa sigale hin danda'amu dhaabbanneef ilaaluu qabnaa filmaataaf qopheessuu qabdanii ummata akkanuma girgirii kaa'uun qabdanii karaan taaneen aangoo dhufuun hin danda'amtu filmaataan malee rabshaa dhiisaa sigale yaada maddisiisaa yaada asfidaa yaada badhaadhina chaalenjii godhu garraan sigale aangoo isinii tarakkamnee yaanaa jechuu turanii jechuudha sigale way pipi amma garuu sigale amma garuu maal siinjaan wanni tokkichaan isii harkatti hafte maal siinjaan ka aangorra jiru oromoodhaa siinjaan hay oromoo ta'uu bakka namni aangoo ogii qabate oromoo yoo ta'e ajjeesii eenyu hayyama kenneef buqqisi eenyu hayyama kenneef gibiraan gidirsi eenyu hayyama kenneef naayime edaan oromoo ta'u haa ajjeesu mirga qaba mirga ajjeechaa eenyu isaa hayyame heera kamtu isaa hayyame sigale mee heera kamtu isaa hayyame mirga oromoo ajjeesuudhaaf oromoo buqqisuudhaaf eenyu isaa hayyame haya mootummaa oromooti sirri waliif galla تنرد شك لا شك فيه سيقول لا شك فيه تنرد ركون انجرو ثم أورومو ولي بقول أبي أورومو أداني أورومو أبي نمني دينو أورومو شمالي أورومو أصو موتمان أورومو أنغور جرتو تلو قول سومالين إتنامك جيسان جرتو فنون ولغان سينتي أجيسان جرتو دران سينتي أجيسان جرتو إني خانتها أبلو سجيسي دخانشاني سجيسي جان أسين فنو سجيسي جان هاي أكا أدوهي ما قد تشوف موتو ما قد تيورمو ميناهيم أدوهي ما أكا تهوفي موتو ما قد تيمو سيقال أكا غرتي رو رائتسو akka gartee waan dhufe hundi dura dhaabbatee mootummaan qaba jettee oromoon mataattiin ol qabattu ilmoota akka maaliif dalta bakka hanqina keetii akka sii guutuufi barumsaan haa ta'u humnaan haa ta'u dandeettiin haa ta'u bakka atiin gahin akka inni dabree sii gahuuf ilmoo daltaa mootummaa tokko maaliif mootummaa kiyya jettaan khadabreerra wayyaa ta'u qabaa yaadaan hujiin gochaan haasawaan zoon hin taane sigale khadabreerra mootummaa nagaya fiti mootummaa badhaadhina fiti mootummaa gartee hooggansisaa jalatti gartee namni hundi gartee caayaa isaa jalatti hafuura fudhate san ta'uu qabaa mootummaan tokko santahu qababar mootummaan wanni mootummaan kun mootummaa kiyya jettee ati ittiin dhaadattu ilma kiyya jettee ittiin dhaadattu sanii jechuudha amma wanni haasawaa jira kaaraat kiiloo jirus oromoo kamaarree jirus oromoo kamiitir kishoo hay wayi namni oromoo miti siin jee jira nam tokko oromoo miti siin jenne way osoo anachi geessite osoo jaawarichi geessite osoo marroo dirribaachi geessite osoo taayyeechi geessite hay akkasi jeesu baqaanii ayyamtaafi akkasi buqqisu ni ayyamtaafi waraana sirra jaarratee hattuu gubbarraa sigale hanga jala gaddiriirfatee akkasi saamu ni ayyamtaafi hay ni ayyamtaaf jechuudha saniifuu dammayni keenya fagoo jiraa jechuudha wanni mootummaa kana ittiin difeendi godhuu danda'e yeroo ammatti hin jirtu jechuudha siyaadachiiseetiin jira dheengadda gaafiin oromoo takka takkaan lakkaawamtee teebilirra teessii jedhanii mormuu turan hayyoonni piippii keessa jiru jechuudha amma namni waan mormuun hin qabu namni mataa yaadu namni laalee waa argu namni waan qaallichi kun godhu jiru argu
namni tokko aangoon qabuu jee amma duraan isinii hime ichi keessa Itoophiyaa keessatti haga qabaletti waan abiyyi fedhu qofa dalagama malee waa takka Shimallis illee ittiin balleesseen jechuu ture Jaawarillee sanuma dhufee mirkaneessee ansirna kana sirri wajji dalageetiin keessa isaa seenee beekaa yeroo hundaan irraan sii deebi'a bakka distiin siyaasaa irraa affeelamtu saniin ta'a hoggii distiin bishaan fixatteniin argan shuumoon abiyyi bishaan fixattee jirti distiin abiyyi bishaan fixattee jirti turii dhiyaadhu itti dhufuuf teessa sigale arkuuf teessa feetullee jaaladhu feetullee mormi feetullee hin mormin arkuuf teessa arra ta'uu dhabuun malchiisa waggaa kana ta'uu dhabuun malchiisa baatii tana ta'uu dhabuun malchiisa ni arkita waan itti dhufuu ta'u sirritti sigale sirritti itti qophaawamaa jira sigale abiyyi moo hin danda'u miitirkishoo abiyyi waaqa seete bar namaatu chikaayiba abiyyi barkan deeggadda wayyaaneen funyaan qabdee ariitee asii diaasporaa ta'e asii Minnesota taaskii oofuudhaaf isaa hayyama baafatee bar abbaa duulaa yaamee opiidiyoo keessa qaanii jee deebisee bar abiyyi moo hin danda'u bakka waaqumarraa waaquma guddaa gabbu'ee biyyi bulchu jira sigale wallaalummaa ta'e sallaale sigale wayyaanee hangas geessu sanuu namni caccabsee daaraa godhe sekuriitiin sigale diplomaasiin qabeenyaan ekonomiin ta addunyaa tana guutu bo kaabineen bar kaabinee dhiisiitii bar ergamtuun kaabineetu gaafa wayyaanee san bar garaan isii hangana gayaa bar duudaan ciiftee nyaatti bar arra kaabineen tokko bar sigale ummata zarafee qawwee milishaan itti qabsiisee nyaatu jira malee waa takka sa'aatii namni gartee bosobostee sirni kun diigee wal gadhiisee namni bar maraataa ibiddaa manziilaa fi ibiddaan mana citaa bira dhaabbatu kana akkami suuta ibidda kanaa fi manziila kana harkaa fuuna jee hayyoonni yaadu jira malee sigale wanni kun waan faayidaa qabdu taateetii mitii jechuudha kan isin beekuu qabdan tanaa jechuudha itti aansuudhaan Jaawar Mohammad kootaa yaadaan namormaa je waan irreefu si khaasisa yaadadhuga kan deeggadda obbo Hayluun hundi Baqqalaa Garbaa nama hangas ga'usan nama akkasi siyaasaa danda'usan nama jabaa muuxannoo qabusan sigale dhukkee irraa kaasee OBN irraa galchi amma Jaawar Mohammad ni beeka Jaawar Mohammad gaafa Finfinnee keessa jiraamaa wajjin dhiyaatin wajjin dhiyaannaan dhukkee irraa kaasanii jechuun yaada harkaa qaban amma Jaawar jarrikka humaa harkaan qabne beeka sigale ani garuu gaafa dura inni BBC irra bahee mee namni naan mormitan namni yaada naan faallaa qabdan sigale namni dubbiin Jaawartuun sirrii miti jettan koottaa naan mormu yaa rabbi khaalqa mucaan kun maanu jarjara ni jarjara amala isaaniin beekaa beektaati ko jarjara maanu jarjara jeetiin rifadhee ture wanti horoo faayidaa horooqa sigale horooqa wanni isaa mormaan jirtu maaliif mormitaan yoo yaada qabaadhe bar profeesaratti fiduu doktoratti fiduu hoogganaatti fiduu barbaadu aan deeggaraan badhaadhinaa dura dhaabbee mormuun hin danda'amu meemmoo warnuma badhaadhina deeggarra jettu tana guutuusi jaluma deemi ilaali arraba Jaawar malee kana dadhabinni kee kana jabinni abiyyi kana jijjiiramni abiyyi fide kana jijjiiramni itti deemamuu jiru kana jettee takka lafa keessuun qabdu jechuudha sigale abiyyi rakkoon qabu abiyyi maarreen qabu warra jalaan rakkoo qabaa siin jette jala si haamuru sigale kan rabbi jala qale tan rabbiin jala qale shayxaanni jalatti harkasee haa darbunju jala maaltu rakkoo qabu namni rakkoo qabu isa jalli miskiina nyaatu dhuguu rafuu ajaja eeggachuu qofa waa takka aangoo tokko nam tokkoon qabu isa malee sigale an hangaan Shimallisitti dogoggoree Shimallis qeequu ture sanii rabbii hiyye
Sigalee dhiifama gaafachuu. Idaan inni halkan Shimallisitti ajaja kennee akka hatu, akka ajjeesu, akka rashan. Sigalee karaa qopheessee daandii qopheessee ganama dhufeen wajjiboo. Hanni tiqayyi masmari. Akkana nu godhanii siin jedha. Sigalee kijibaa buufaa nama gartee boochiftu nama kana zaalima. Aboo bar dhiira jechuun dhiirti bar jecha fiitiif duutii bar. Sigalee. Mootummaan Israa'el kun bar Gaazaa keessaa bahuu fedheeti. Sigalee akkanaan godha jee waan dhaadatee jecha isaatii jechittuu jira bar. Yaa Rabbi osoo akkuma godhanii dhiibanii na baasanii jee kadhatu jira bar. Sigalee dhiirti jecha fiitiif duutii bar. Guyyaa dheeraa asii hannan wajji arrabsaa ooleeti galgala hangam takka hattan Oromiyaarraa hangam takka hatte. Wallaggarraa warqii meeqa hatte Gujirraa meeqa hatte takkaan irraa tarakka baay'achuu taa'e. Shimallis kiyya miskiintichi yoo galeef jeeti gabbee caffee hundarra humaan fiddanni iyyitan malee eenyuu si dhagayaa numa iyyita malee jaabar bar inni nu baanaa bar nu warra asii hattu saaxilla jee guyyaa dheeraa iyyaa oolu kana baan hattichi guddaan mujrimtichi edaan kan wajji taa'e iyyuu kana si'ile moogganaan hattuu guddaan si'ile. Garuu kijibni si oolcha malee sin bulchuun hin galleefsa. Kijibni si oolcha malee sin bulchuun irruma dammayta guyya tokko. Kijiba nama kijibu tokko irruma dammayta jechuudha. Saniifuu warra jalaa, maarree jalaa, mitirkishoo jalaa, maalliyyoo jalaa warri jettan kun dhaabaa. Bilziqinnumaa hun beeytan. Ani siniifin kana himeetiin dubbii Jaawar Mahammaditti dabra. Warri arra bilziqinnaa mormaa jirtan kun waa takkaas Oromoo fiddu Abiyyi survive yookaan Abiyyi hambisuu hin dandeessan. Wallaahi billaahi tallaahi rabbiin si qaad osoo ana Taayyee Hangaasaa Jaawar Mahammadi guutuun keenya jala deebinee Abiyyi jala kursii qabna jenne wallaahi Abiyyi survive ta'uu hin danda'u. Siyaasaan isaa enda taatee jirti. Sabaa sablammii biratti goommaan isaa hafuura yaasee jira. Hin danda'amu. Abbaan fedhe osoo isa jedha. Amma waan asirraa wacaa waan kaaree takkaa fi lamaan sossobanii asirraa wacaa tana dhiisi. Namni faayidaa si deeggaru. Dhageeffadhu wayin sitti. Namni faayidaa si deeggaru guyyaa faayidaa san dhabe hallayyessi darbaa'e. Sigalee. Namni faayidaa si deeggaru. Guyyaa faayidaa san dhabe si dhumatti. Tanumaan isinii dhaamaa. Nama faayidaa si deeggaru deeggaraa kiyyan jeen. Opiidiyoon ammachi tetteessutuun nam tokko garaadhaan ichi taa'utti hin jiru. Silent killer jedhani. Hoggii inni gartee kana jijjiirree kana goonee bar protesti jiranii bar hin jibbin. Yaa maraataa kiyya hin jibbin. Ummata akka caljee hoggii inni fiigaa jee numa fiigu. Hoggii inni harka dhawaa jees harka dhawuu kan bar protesti irra jiranii. Afaanin akkasii jalaa cal jechuun kun ati bineensa, ati ajjeesa, yoo gaafii si gaafanne nu hiita, nu jeefta, nama mirga namaan beekne jechuutti himu jiranii bara. Sigalee. Beeytaa akka akkasii. Hoogganaan tokko hoogganaa gorsaa hin qabne. Hoogganaa namuma isa faarsu malee ka isa komatuun dhageeffan. Hoggii tatta'anii paarlamaan guutuun harka shob godhu kana. Isin waan jaalatan bar protest irra jiranii bar siif hin galin malee. Hay rabbiin maal jedha waan takka dandeessu jijjiirii jedha. Dadhabdu jibbii jaami bar jibbanii garaa keessaan jibbanii uf jaaniiti yaa rabbi kana laa qabrii keessaan baanetti isa galchi jechaati. Harka dhawaati bar qabrii keessaan baanessi haa galchu janiin si gala. Protest irra jiran hin jibbina good job jaan. Garuu haadireen teenya si gale. Garuu haadireen keenya qalbii horachaa ummata miidhuu dhiisu qabdala. Wajjijjiiramni dhufuuf ta'a miti dhufuuf ta'a. Na amanitan inshaallahu ta'ala. Biiznillaahi ta'ala jijjiiramni gaafa san akka mataa ol qabattee ummata keessa dhaadattu. If qopheessii ummata keetirraa suutaa harka fuudhaa.
sanifu warra caljee isa jala tattaawanaa isin jibbina. Inni isin arrabsina achi keessa sabboontota meeqaa jira, gootota meeqaa jira. Sigale nama Oromoo tanaaf jijjiiramni akka dhufu gaafiin Oromoo akka deebitu. Jalaa gubbatti an nin beekan warra maangorra jiru kana wajjin dalaguu turre nama if caalaa Oromoo jaalatu jira. Kagaruu dirqamee Oromoo hidhu jiru, ajjeesisisu jiru jira. Dirqamee godhu jira jechuudha. Innichi ichi taa'uun Oromoof faayida. Sanifu hay jaala ziz godhime protest irra jira jechuudha. Sanifu kanan jibbinaa jechuudha. Akkasitti eega qabanne booda kara Jawaar Mohammad dabarraa jechuudha. Kara Jawaar Mohammad dabarraa. Jawaar Mohammad kitaaba barreesse. Ana amma dura Jawaar jechuun jaaraadha. Abiy Ahmed Brigade waraanaan sodaatu, waan feetin sodaatu, hawaasa ijaarame sodaata ani isiniin jedhe. Dhiyuma tanaan isiniin jedhe. Wanni PP'n akkatti itti iyyituuf warri iyyuu waan iyyuuf hin beeku malee warri iyyisiisu waan iyyisiisuuf beekaan isiniin jedhe ture. Oromoon gaafa dubbiin eessa jallatte gaafa Taayyeen faan ka'anii caffee keessaa iyyusan dubbiin akka jallatte nama hundaa galtee namni hundi gigee dhaabbateef ilaalee. Amata meeqa qabsooyne jechuudha. Amata kana hunda Jawaar Mohammad caljee jechuudha. Qabsoon Oromoo deemuma jirti. Marroo yoo calje, Jawaar yoo calje, Ayyooniin calje, Taayyee yoo calje, qabsoon Oromootu numa deemte hanga galmasii geessutti. Tana qabadhu. Gubii gati. Amma warroottan Jawaar Mohammadin amanamu. Jawaar Mohammad amma dura kana nu godhe. Jawaar Mohammad diaspora hayyoonni gurguddaan ka'aaran anarraa eegali nuundi nu aarree jira. Jawaar dhuga nu facaasee kute wajji qabsooyne halkanii guyyaa wajji dhaabbanne wajji qabsooyne garuu Jawaariif hin qabsooyne. Hayyoonni keenya wanni beekuu qabnu Jawaariif hin qabsooyne saba keenyaaf qabsooyne. Jawaar faa warroottan bar Jawaar bar namaa duubaa Jawaar godhee bar beeytaati. Shaharukaan kana takka warra filmii dalagu kana nama filmii bireedduutti kenne sun hin beekamuu jechuudha. Ka duuba jiru sun hin beekamu. Garuu Shaharukaanii beekamaa jechuudha. Iskiriina irratti filmii kana isaatti taphata waan ta'eef isaatti faarfamaa jechuudha. Jawaar bar namaa duubaa akkasi dhiira godhuu ture. Wanni akkasi dhiira gooteef taphachiiftee Jawaar beeksifteef sigalee ummata keetiif. Jawaariin amanamu warra juu kanaafin deebii qaba jechuudha. Deebii qubsaan sii qaba. Jawaariin amanamu. Jawaar kan akkamitti amanta? Sheekhamee ati kam jettaa warra keessaan dhuftanii naan jettanii jira jechuudha. Eenyuun nama siyaasaa amanisiin jemee naayi? First over eenyumaan nama siyaasaa amanisiin jedhe? Sigalee eenyu amanisiin jedhe? Jawaar amanuun si barbaachisu. Maal godhuu si barbaachisa? Sirna amanamaa ijaaradhu. Ka Jawaar keessaa bahuu hin dandeenye, ka Taayyeen keessaa bahuu hin dandeenye, ka Sheekka Abbuutaa keessaa bahuu hin dandeenye, ka Lammaa Magarsaa keessaa bahuu hin dandeenye. Sigalee sirna amanamaa. Sigalee sirna amanamaa ijaaradhu. Abbaan fedhee yoo dhufe boru si gana. Siyaasa jechuun faayidaadha deero. Faayidaa tiyyatana eenyu wajjin itti fufsiisuu danda'a. Abiyyi Oromoo isaa aangoo fidde darbee Oromoon Jawaar jala kunnaan darbee Amaaraa isin fudhanne. Mililik bukkee irraa danda'e isin kaafanne. Maaliif faayidaadha? Osoo sirna jabaa gaafas qabaanne. Osoo sirna gaafa qabsooynu san sirna jabaa jaarrannee jiraanne. Sirna san keessatti Abiyyi adabuu dandeenya jechuudha. Jawaar hayyoota jaaruu qaba. Maar hayyoonni Jawaar jaaru hayyoota harroota Jawaari malee. Dhugaan sii maal dhageeffadhu. Hayyoota jechuun bar nama yaada maddisiisu jechuudha.
ijaarami qabi ilma keetiimi qabi geengootti godhi jaawar kan akka qabsu asii bahuu hin dandeenye serkool itti mari Ameerikaan tun hayyoonni keenya haanu jaaruu isaanii jawwarte sirna bilisoomfataniiti sirna jabaa qabanii jechu sirna amanamaa qabanii jechu namni kan dhaadatuun sirna malee namaanii miti jechu yoonii fi sirna jabaa qabaatti abbaan fedhe wallaalaan fedhe dhufee si hoogganuu danda'a yoo sirna jabaan qabaanne wallaahi waa takka si hoogganuu danda'a maaliifi marroon kun gootummaan itti hafte marroo dirribaa jechuun gootummaan gurbaa sanitti nafne beef yoo leenceen jiraate yoo dhiirti jiraatte bara kana keessa marroodha maaliif saksiis ta'uu dadhabee sigalee maaliif zammane kaaseen dhufee amma tokkotti amma namoonni gariin ka aboon raadisi tun asuma qa'ee keessa waatumti zammane kaaseen faan bar magaalaa gurguddoo qabatanii maarree godhanii obboleessoo jarri jaarmee beeka waan inni anaa sootana beeka Oromoon bar namoota malee jaarmee hin beetu